hordofaa kan ture pirezidaantiin Saddam Hussein hin duune lubbuun jira odeeffannoon jedhan dhiheenya kana baay'inaan odeeffamaa jiru. Intalli Saddam Ragad Saddam turtii BBC waliin taasisteen abbaan koo ni jira yoo jettu jalqaba kana namni akka wayitii lakka'ee hin turre. Tibbanuma hospitaala Ameerikaa keessa jiru tokkotti yaaliin utuu godhamuu fi mul'ateera oduun jedhus ba'aa jira. Aangawoonni Raashiyaa olaanoon ammoo fannifamee kan ajjeefame Saddam Hussein ta'uu wanti mirkaneessu tokkollee hin jiru. Saddam namoota isa fakkaatan 3 ol leenjisee bakka ofii buusuun namoota kana bakka daawwannaattillee osoo hin hafin erga ture jedhaniiru. Kanammoo kanuma Saddamiyyuu sirritti dubbatu suur-sagaleen yuutuubii irra jira. Odeeffannoo tibbana miidiyaalee biyyoota Arabaa wal fakkaataa fudhatu turanis akka jedhutti Saddam Hussein inni Ameerikatti hidhamee jiru bara 2024 hidhaadhaa hiikamaa kan bakka isaa bu'ee rarraafamee ajjeefame immoo nama Saddamiin fakkaatu kan Mikaa'il Ramadaan jedhamudha. Fiilmiin The Dictator jedhamus kallattiin kana irratti xiyyeeffatamee kan hojjetamedhas jedhama. Rabbiin haqa haa baasu. Saddam Hussein inni Ameerikaa fi warra dhiyaarraa isaa ture lubbuun jiraatuun isaa ibsamuun raajii ta'ee jira. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwoork, akkuma amma armaan olitti dhagaa turtan seenaan Saddam Hussein kan du'uun beekamu jiraatu isaatu odeeffamaa jira tibbana. Akka armaan gadiitti ammoo seenaa dhaloota isaa fi yeroo isaa kan wal qabatu kan isin dhiyeessinu ta'a. Warri gara Ardii Miidiyaa Neetwoork haaraa dhuftan sabiskiraayib, laayik, sheer gochuudhaan maatii Ardii Miidiyaa Neetwoork ta'uu mirkaneessaa. Saddeet 1937 dhalate. Al-Awijaahi Iraaqii muddee 30,2006 Baagdaadii du'e. Pirezidaantii Iraaqii 1979 hanga 2003 kan bulchiinsa gara jabinaa isa lola baasii guddaa fi hin milkoofne biyyoota ollaa irratti godhame ture jechuun beekama. Saddam ilma qonnaan bultoota kaaba Iraaqii ganda naannoo magaalaa Tikriitii jedhamtu keessatti dhalate. Naannoon kun hiyyeeyyii biyyattii keessaa tokko ture. Saddam mataan isaa hiyyummaa keessatti guddate. Abbaan isaa osoo inni hin dhalatin kan du'e si'a ta'u umurii isaa xiqqatti abbeeraa isaa tokko bira Baagdaad jiraachuuf dirqame jedha seenaan. Innis itti makame. Paartii Ba'aatii bara 1957 bara 1959tti yaaliin Ba'aathistii muummicha ministeeraa Iraaqii Abdul al-Kariim Qaasim ajjeesuuf godhan irratti hirmaate hin milkoofne. Saddam yaalii kanaan madaa'ee jalqaba gara Sooriyaa achis gara Masrii miliqe. Mana barumsaa seeraa Kaayiroo 1962 hanga 63 barate. Bara 1963tti Baatistoonni Iraaq keessatti aangoo erga qabatanii booda kolleejjii seeraa Baagdaadii keessatti barnoota isaa itti fufe. Haa ta'u malee baruma sanatti Baatistii kuffifamaniiru. Saddam ammoo waggoota hedduu Iraaq keessatti mana hidhaa keessa ture.
Inni miliqee hoogganaa paartii Ba'aatihii ta'ee fonqolchaa mootummaa bara 1968 dhaabicha gara aangootti deebisee fidee keessatti gahee guddaa qaba ture. Saadam bu'aa qabeessa ta'een Iraaq keessatti aangoo qabate. Itti gaafatamaa biyya Pireesii Ahmadi Hasan al-Bakrii fi bara 1972tti industirii boba'aa Iraaq biyyoolessaa taasisuu qajeelche. Saadam bara 1979tti mootummaa kan ifatti to'achuu kan jalqabe yoo ta'u, Bakar aangoo gadhiisuu isaatiin pirezidaantii ta'e. Sana booda dura taa'aa mana maree ajajaa warraaqsaa fi muummicha ministeeraa ta'uun hojii hoogganaa biroo ta'aniiru. Mormii keessoo bulchiinsa isaa kamiyyuu ukkaamsuu fi dhaabbata poolisii dhoksaa bal'aa fayyadamee akkasumas uummata Iraaq biratti meeshaa waaqeffannaa dhuunfaa bal'aa of godhee kaayyoon isaa akka pirezidaantummaatti Masrii bakka bu'ee hoogganaa addunyaa Arabaa ta'uun galoo galaana Faaris irratti ol aantummaa galmeessuu ture. Saadam weerara dirree boba'aa Iraan irratti adoolessa bara 1980 jalqabee garuu duulli kun waraana boba'aa Iraan boba'ee baasii waraanaa fi ergii boba'aa Iraaq addaan kutuun isaa Saadam sagantaalee guddina diinagdee guddaa qaban akka xiqqeessu taasiseera. ICHA waraanni Iraanii fi Iraaq hanga bara 1988tti dhaabbannaa keessa kan ture yoo ta'u, biyyoonni lamaan dhukaasa dhaabuu fudhachuun lola kana xumure. Liqiin biyya alaa guddaan Iraaq xumura waraanaa irratti of argattee ta'us Saadam humna waraanaa isaa ijaaruu itti fufe. Hoogganaa 1990 waraanni Iraaqii biyya ollaa Kuweetii weerare. Saadam galii boba'aa guddaa saba sanaa fayyadamuun diinagdee Iraaq jabeessuuf kan yaade fakkaata. Garuu Kuweetii qabachuun isaa dafee uggura daldalaa addunyaa guutuu Iraaq irratti kaase. Humni waraanaa guddaan Ameerikaan durfamus Saa'udii Arabiyaa keessatti ijaaramuu fi murtoon dhaabbata mootummoota gamtoomanii UN dhuunfachuu kana balaaleffatuu fi humna fayyadamuun xumuruuf hayyama kennuu ragga'us humni waraanaa isaa Kuweet keessaa akka bahu waamicha dhiheessee tuffate. ICHA waraanni galoo galaanaa Pershiyaa Guraandhala 16 1991 kan jalqabe yoo ta'u, torbaan 6 booda gamtaan waraanaa michuu ta'ee waraana Iraaq Kuweet keessa yeroo ari'u xumurame. Iraaq hamaan kun fincila keessoo Shi'aa fi Kurdootaa kan kakaase yoo ta'u, Saadam garuu fincila isaanii ukkaamsee kumaatamaan lakkaa'aman gara kaambii baqattootaa daangaa kaaba biyyattiitti argamtutti akka baqatan taasiseera. Kumaatamaan lakkaa'aman kanneen biroo dararamaa fi ajjeefaman, baay'een isaan salphatti manneen hidhaa sirnichaa kan akka Abu Ghariib isa maqaa gaarii hin qabne keessatti badan. Akka qaama walii galtee dhukaasa dhaabuu UN waliin taasifameen Iraaq meeshaa keemikaalaa, baayoloojii fi niwukileeraa akka hin oomishne yookiin akka hin qabne dhorkamtee turte. Qoqqobbii hedduun biyyattii irratti kan kaa'ame yoo ta'u, hanga seera kabajuutti kan
kanneenis diinagdee irratti jeequmsa hamaa kan fidan turan. Saadam Inispeekteroota meeshaa waraanaa UN waliin tumsuu diduu itti fufuun isaa dhuma bara 1998 Ameerikaa fi Biriteen gidduutti haleellaa qilleensaa guyyoota afuriif akka raawwatan taasiseera. Opereeshinii Desert Fox biyyoonni lamaan tattaaffii mormitoonni Iraaqii qoqqobbii mootummoota gamtoomanii jalatti sirna isaa gara jabummaa dabalaa dhufe Saadam teessoo isaa irraa buusuuf taasisaa jiran akka deeggaran beeksisan. Hoogganaan Iraaqii garuu Inispeekteroonni meeshaa waraanaa UN biyya isaanii akka hin seenne dhorkaniiru. Yeroo kana Saadam ilma isaa keessaa tokko qopheessaa akka jiru ifa ta'ee Uday yookiin Qusay isa bakka bu'uufi. Lamaanuu gara sadarkaa olaanaatti kan ol guddatan yoo ta'u, lamaan isaanii iyyuu gara jabummaa abbaa isaanii calaqqisiisan. Kana malees Saadam biyya keessatti to'annoo isaa cimsuu itti fufe yeroo ta'u, dubbii isaa keessatti ejjennoo gadi fageenyaa mormii fi farra Ameerikaa rukute. Biyya keessatti sodaatamuun isaa dabalaa dhufe. Saadam addunyaa Arabaa keessatti namoota hedduu biratti akka hoogganaa naannoo tokkichaa weerara Ameerikaatti ilaalan dura dhaabbachuuf fedhii qabutti ilaalamaa ture. Haleellaa adoolessa 11 bara 2001 Ameerikaatti raawwatameen booda mootummaan Ameerikaa Saadam gareewwan shororkeessitootaa fi meeshaa keemikaalaa yookiin baayoloojii kennuu akka danda'u mirkaneessee adeemsa hidhannoo hiikkachuu haaromsuuf yaale. Saadam adoolessa bara 2002tti Inispeekteroota meeshaa waraanaa UN gara Iraaq akka deebi'an hayyamus. Qorannoowwan kanaaf guutumatti tumsuu dhabuun isaa Ameerikaa fi Biriteen gidduutti mufachiisee dippiloomaasiin akka xumuramu labsan taasiseera. Ammajii 17 2003 Pireezidaantiin Ameerikaa Joorji Bush Saadam aangoo gadhiisee sa'aatii 48 keessatti Iraaq akka gadhiisu yookaan waraana akka mudatu ajaje. Akkasumas Saadam biyyattii yoo ba'ellee mootummaa haaraa kana tasgabbeessuu fi meeshaa waraanaa jumlaa barbaaduuf humnoonni Ameerikaa barbaachisuu akka danda'an akeekeera. Saadam yeroo bahuu dide humnoonni Ameerikaa fi michoota ishee ammajii 20 Iraaq irratti haleellaa jalqaban. Salvoo bineensaa kan waraanni Iraaq haleellaa xiyyaaronni Ameerikaa koompleeksii bunker irratti raawwatame yoo ta'u, Saadam namoota isa jala jiran waliin wal arguuf jira jedhamee yaadame. Haleellaan kun hoogganaa Iraaq ajjeesuu dadhabus haleellaan booda Saadam irratti kallattiidhaan raawwatame isa dhabamsiisuun galma guddaa weerara kanaa ta'uu ifa godheera. Yeroo hundaa sagalee isaatiin mataa jabeessa kan ture Saadam Iraaqonni humnoota Ameerikaa fi Ingilizii dhaabuuf lubbuu isaanii akka dabarsan gorsaa ture. Garuu diddaan weerara kanaa osoo hin turin caccabee Eebla 9 guyyaa Baagdaad loltoota Ameerikaa jalatti kufte. Saadam dhokatee baqate.
kaaznaa biyyaalessaa harka caalu fudhatee kan deeme yoo ta'u, jalqaba irratti loltoota Ameerikaatiin qabamuu jalaa miliquu danda'eera. Ilmaan isaa Uday fi Qusay Juul 20 Mawsul keessatti kurnee godhanii ajjeefaman. Garuu dhumarratti hanga muddee 13tti Saadam booji'amee hoogganaan yeroo tokko Dapper bakka dhokataa lafa jalaa xiqqaa naannoo mana qonnaa naannoo Taakiraatti jiru irraa harkifamee disheeveleetii fi xuraa'ee Saadam hidhannoo qabaatus osoo dhukaasa hin dhukaasin loltoota Ameerikaatti harka kennate. Waxabajjii bara 2005 Saadam mana murtii ol'aanaa Iraaqii mana murtii paanaalii qondaaltota mootummaa Iraaqii duraanii murtii kennuuf hundeeffame duratti dhaddacha irratti dhiyaate. Innii fi himatamtoonni waliin himataman hedduun bara 1982tti magaalaa Al-Dujaayilii magaalaa baay'inaan Shi'aa ta'e keessatti namoota magaalattii 448 ajjeesuudhaan himataman. Dhaddacha ji'oota 9 kana hundaa keessatti Saadam ariidhaan adeemsa kana addaan kutee manni murtii kun fakkeessaa akka ta'ee fi US akka ta'e himate. Dantaan duuba ture manni murtichaa dhumarratti ji'a Juul 2006 keessa yeroo biraatti kan dabarse yoo ta'u, adoolessa keessa murtii isaa kenneera. Saadam yakka dhala namaa irratti raawwateen jechuunis fedhiidhaan ajjeesuu, seeraan ala hidhamuu, biyyaa ari'uu fi dararaa dabalatee yakkamaa ta'ee fannifamuun du'a itti murtaa'e. Obboleessi Saadam qondaala basaasaa fi abbaan murtii olaanaa Iraaq duraaniis murtiin du'aa itti murtaa'eera. Manni murtii Iraaqii muddee 2006 murtii isaa erga fudhatee guyyoota muraasa booda Saadam ajjeefame. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii, akkuma armaan olitti seenaa Saadam Huseen bal'inaan isin biraan geenyetti, Saadam Huseen akka mana murtii fakkeessaa maqaa Iraaqiiti malee ka Ameerikaa ka ta'ee fi kan dubbatamudha. Haa ta'u malee oduun tibbana bahee Saadam Huseen lubbuun akka jiru miidiyaalee hawaasaa irra naanna'aa jira. Qophiin keenya kawaa'ee Saadam Huseen irratti qopheeffannee kanumaa waan faana turtaniif galatooma.